obbo Tamasgan Xurunaan pirezidaantii Gaanaa Joon Diraamaaniin muhaabaa waliin mari'atan. Himatamaan yakka jechaa nama cimaa raawwate du'aan adabame. Iraan buufataalee dhaabbata basaasa Ameerikaa CIA haleeluu hordofee Raashaan shakkamte. Kunneen hangafoota oduuti ashamaa kafnee kabajamtoota daawwattoota keenya waliif televezyiinii irraa oduu sa'aatii kanaaf qabanne isinitti himnaa oduu wajjin kan isin faana turaan Girmaa Guddisaa. obbo Tamasgan Xurunaan pirezidaantii Gaanaa Joon Diraamaanii muhaabaa waliin mari'atan. Ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgan Xurunaan walgahii addaa damee fayyaa hooggantoota biyyoota gamtaa Afrikaa Gaanaatti gaggeeffamaa jiru cinaatti pirezidaantii Riippaabilika Gaanaa Joon Diraamaanii muhaabaa waliin mari'atanii jiru. Marii masaraa Juubilii Haawus keessatti gaggeeffamaa kanaan dhimmoota hariiroo biyyoota lameenii fi dhimmoota waliigala ardii irratti marii bu'aa qabeessa taasisne jechuun obbo Tamasgan kan himan. Itoophiyaan hariiroo seenaa dheeraa fi Gaanaa waliin qabdu kan yeroo sochii Pan-Afrikaanizimii irraa jalqabee tureef iddoo guddaa akka kennitu obbo Tamasgan himanii jiru. Marii keenya keessatti ijaarsa gamoo imbaasii Gaanaa kan Finfinneetti argamu xumuramuu isaa mallattoo michummaa fi hariiroo kan hin sochoone biyyoota lameenii ta'uu isaa kaasneerra jedhan. Pirezidaantii Mahaamaan Itoophiyaa akkuma duraanii mallattoo bilisummaa fi tokkummaa Afrikaa taatee itti fuftee yeroo ammaa immoo sagantaa shaaraa magariisaa fi dameewwan misooma biroo keessatti jijjiiramaa fi milkaa'inoota jajjabeessuu galmeessaa jirti jechuun dinqisiifannaa isaanii ibsanii jiru. Qophii Itoophiyaan foorumii xaanaa yeroo 12ffaaf gaggeeffamu qopheessuuf taasisaa jirtu kan nama jajjabeessu Mahaamaan ibsanii jiru. Akkasumas hojii hooggansa olaanaa boordii foorumichaa keessatti taasisaa jiran irratti galata guddaa fi kabaja keenya isaaniif ibsineerra jechuun obbo Tamasgan miidiyaa hawaasummaa isaaniirratti ibsanii jiru. Gareen seera maleessaa buutii miidhaa fi badii uummata Tigraay irratti geessisaa jira. Gareen seera maleessaa buutii waliigaltee nagaa Piriitooriyaa cabsuun gara gocha seeraan alaatti ce'uu qaamoleen adda addaa ibsan. Sanbata darbee magaalaa Finfinnee addabaabayii Masqalaatti mata duree miidhaan haa dhaabbatu nageenya haa bal'atu jedhuun deeggarsa mana maree nageenyaa fi jijjiirama Tigraayin hiriirri nagaa guddaan adeemsifamee jira. Hirmaattootaa fi paartileen siyaasaa hiriira kanarratti argaman qoricha cunqursaa, garicha cunqursaa dhiibbaa fi gocha farra mirga namoomaa uummata Tigraay irratti geessisaa jiru cimsanii balaaleffatanii jiru. Hiriiricha irratti argamuun haasaa kan taasisan dura ta'an paartii Simrat obbo Geetaachoo Raddaa akka ibsanitti garichi waliigaltee nagaa Piriitooriyaa cabsuun ofii isaatiif muudama kennuun uummata Tigraay misoomaa fi nagaarraa gara duubatti hambisaa jira. Waliigalteen nagaa Piriitooriyaa guutuutti hojiirra akka oolu karaa qindaa'aan qabsaa'uun fi sagalee dhageessisuun akka barbaachisu kaasanii garee seera maleessa nageenya gufachiisuun uummata Tigraay misoomaa fi nagaarraa gara duubatti hambisaa jiraachuu ibsu. Carraa nagaa argame balleessuu fi bulchiinsa yeroo shiraan ijaaruun ofii isaatiif of muuduun rakkoolee siyaasaa fi hawaasummaa hordofsiisaa jiraachuus kaasanii jiru. Dabalataanis garichi dargaggoota dirqamaan waraanaaf qopheessaa daa'imman harka haadha keessaa fuudhuun gara kaampii waraana galchaa akkasumas haadholii seeraan alaa hidhuun sarbiinsa mirga namummaa raawwachaa jiraachuu eeranii gareen abuut aangoo fi qabeenya qofarratti xiyyeeffachuun dargaggoota naannoo Tigraay gidiraaf saaxilaa jiraachuu himu. Garichi dargaggoota heeyyama isaanii malee fo'uun gara kaampii waraanaatti galchuu caala Suudaan, Eertiraa fi humnoota badii birootiif gurguraa jira. Kunis garicha abbaa irree mirga namoomaaf hin abboomamnee fi uummata Tigraayiif hin yaadne ta'uu kan agarsiisu waan ta'eef gidiraan uummata irraan gahaa jiru gaheera jechuun waliin qabsa'uu qabnaa jedhu. Gochi cunqursaa akkanaa hatattamaan dhaabbachuu akka qabuu fi uummanni Tigraay cunqursaa keessaa bahee gara daandii misoomaa fi nagaatti akka seenu yoo barbaadame garee seera maleessa kanarratti cichoominaan qabsa'uu fi qilleensa nagaa baafachuu akka barbaachisu hubachiisanii jiru. Akka ibsa obbo Geetaachotti humni nagaa jaalatu kamiyyuu uummata Tigraay cinaa dhaabbatuu qaba. Garee seera maleessi kun miidhaan hawaasummaa fi dinagdee haadholii fi abbootii nagaarraan gahaa jiru baay'ee hamaa fi carraa gaarii naannichaa kan balleessu waan ta'eef hunduu tokkummaan dhaabbachuun sagalee dhageessisuu fi daandii badii garichaa gufachiisuu qaba. Haaluma wal fakkaatuun hiriiricha irratti kan argaman miseensa koree siyaasa mana maree nagaa fi jijjiirama naannoo Tigraay obbo Alamsaggid Aragaay gama isaaniitiin labsiin gareen abuut uummata Tigraay irratti baase labsii seera bineeldotaati jedhama. Akka isaan jedhanitti garichi sababa sarara hordofee fi labsii seera bineeldotaa baaseef uummata Tigraay gara daandii qaxxaamura baay'ee yaachisaa ta'etti galchee jira. Waliigaltee nagaa Piriitooriyaa diiguun osoo isa hin ga'iin labsii seera bineeldotaa uummata gidirsuu baasuun uummata Tigraay irratti guyyaa guyyaan dhiibbaa geessaa jira.
himatamaan yakka ajjechaa namarratti raawwate hidhaa cimaan adabame. Godina Boorana Bahaatti himatamaan ajjechaa cimaatiin himatame murtii du'aan akka adabamu murtaa'uu isaa itti gaafatamaan kutaa yakkoota adda addaa qajeelcha poolisii godina Boorana Bahaa kan ta'an itti aanaan Inspektar Suukrii Iyyaabsanii jiru. Himatamaan Suufiyaan Adam Koojjii jedhamu godina Boorana Bahaa aanaa Walaabuu lixa ganda Odaa Misiraa iddoo addaa Misiraa jedhamutti daa'imman ajjeesee haadha isaanii waliin fuudhaa fi heeruma raawwachuu yaaduu fi himatamtuu yeroof maqaan ishee akka hin ibsamne barbaadame waliin ta'uun gaafa guyyaa 6 bara 2018 daa'imman maqaan isaanii tokkoffaa Imaan Adam lammaffaan Morkataa Suufii jedhaman meeshaa qara qaboon ajjeessuun himannaan irratti dhiyaatee kutaan qorannoo yakkaa fi abbaa alangaa aanaa waliin galmeessaa bifa bilchina qabuun qoratanii mana murtii ol aanaa godina Boorana Bahaa ergamee jira. Himatamaan kun himannaa dhiyaate guutumaan guutuutti kan waakkate yoo ta'u abbaan alangaa ragaa namaa fi sanada dhiyeessuun dhageessisee ragaan dhiyaatee himannaan abbaa alangaa kan hubachiise waan ta'eef himatamaan kun keewwatuma ittiin himatame jalatti balleessaa qaba jechuun murtiin balleessummaa erga kenname booda manni murtii yaada adabbii abbaa alangaa fi himatamaa dhagahee adabbii namoota biroos barsiisuu fi akeekkachiisuu danda'u dhaddacha gaafa guyyaa 15/11 bara 2018 ooleen adabbii du'aatiin akka adabamu manni murtii olaanaa godina Boorana Bahaa murteessee jiraachuu kominikeeshiniin godina Boorana Bahaa irraa arganne ni mul'isa. Dhalattoonni magaalaa Wadaay biyyoota alaa jiraatan buufata fayyaa kutaa magaalaa Wadaayif deeggarsa meeshaalee yaala fayyaa qarshii miliyoona 80 olitti tilmaamamu taasisan. Dhalattoonni magaalaa Wadaa biyyoota alaa garaagaraa jiraatan buufata fayyaa kutaa magaalaa Wadaayif deeggarsa meeshaalee yaala fayyaa qarshii miliyoona 80 olitti tilmaamamu taasisanii jiru. Kantiibaan magaalaa Maayaa Dr. Efrahaa Wazir dhalattoonni magaalichaa aantummaa fi quuqummaa lammummaa qaban hojii isaanii kanaan mul'isanii jechuun galateeffatanii gara fuula duratti dameeleen barnoota fi fayyaa irratti deeggarsa isaanii akka cimsan waamicha dhiyeessanii jiru. Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa magaalaa Maayaa obbo Fu'aad Abdallaa gama isaaniitiin deeggarsi kun tajaajila fayyaa hawaasaaf kennamu cimsuu fi qulqullina tajaajila fooyyessuu keessatti gahee olaanaa akka qabu ibsanii ogeeyyiin fayyaas kunuunsaa fi eeggannoodhaan akka itti fayyadaman hubachiisanii jiru. Haleellaa Iraan meeshaa diroonii gamoo tajaajila dhaabbata basaasa Ameerikaa CIA kan naannoo galoo galaana Arabaa keessatti dhiheenyatti raawwatte hayyoota xiinxaltoota odeeffannoo Ameerikaa biratti Raashaan odeeffannoo xiyyeeffannoo kallattii kennuudhaan yookaan ammoo teeknooloojii waraana diroonii sadarkaa olaanaa dhiyeessuudhaan gargaarsa gochuu ishee irratti qorannoo akka eegalan taasisee jedhame. Dhimma kana ilaalchisee namoonni odeeffannoo tajaajila icciitii Ameerikaa qaban 4 irra bahanii jiran. Namoonni dhimma nageenya biyyaalessaa sarratti maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan kun akka ibsanitti qondaaltonni tajaajila basaasa fi icciitii Ameerikaa shoora Raashaan haleellaa gamoo CIA irratti raawwatame keessatti qabdu irratti hanga dhiheenyatti murtoosaarra hin geenye. Garuu isaanis gahumsaa fi kaayyoo sirriitti dhahuu haleellicha akkasumas gargaarsa teeknika bal'aa Raashaan Iraaniif gochaa jirtu akka ragaatti eeranii jiru. Gaazexaan Reuters fi sabquunnamtiileen biroo akka gabaasanitti qondaaltonni Ameerikaa akka himanitti Raashaan haleellaa Iraan teessuma Ameerikaa naannoo galaana galoo keessatti raawwattu irratti odeeffannoo xiyyeeffannoo kallattii fi deeggarsa biroo gochaa turuun ishee ni beekama. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa lammiilee biyyattii baha giddu galeessatti argamaniif waamicha of eeggannoo dhiyeesse. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa lammiilee Ameerikaa baha giddu galeessa jiraatan dabalatee kanneen biyya alaa jiraatan hundaaf akeekkachiisa nageenya addunyaa tattamaa baase. Akeekkachisni kun wal dhabdee waraana Ameerikaa fi Iraan gidduutti baha giddu galeessa keessatti hammachaa dhufe hordofuun kan bahe yoo ta'u ministeerri dhimma alaa Ameerikaa ibsee jira. Akka ibsa ministeerichaatti odeeffannoon nageenya jiru gareewwan Iraan deeggaran lammiilee Ameerikaa dhaabbilee daldala Ameerikaa fi ergamaalee dippiloomaasii biyyoota irratti haleellaa raawwachuu akka danda'an eeree jira. Akeekkachiisichi haleellaan ergamaalee dippiloomaasii baha giddu galeessaa qofa osoo hin taane naannolee addunyaa biroo keessatti muudachuu akka danda'u akeekkachisee jira. Akkasumas haalli nageenya jijjiiramuun balalliin qilleensa addaan citu yookaan haqamuu akkasumas mormii fi hiriirri farra Ameerikaa iddoowwan garaagaraatti uumamuu akka danda'u hubachiisee jira. Kanaafis ministeerri dhimma alaa Ameerikaa lammiileen isaa sagantaa galmee imaltoota irratti akka galmaan odeeffannoon nageenya yeroo yeroon imbaasiiwwan Ameerikaa irraan akka hordofan haala balallii isaanii imala dura akka mirkaneeffatanii fi qajeelfamoota nageenya mootummaa isaanii akka kabajan jechuun waamicha dabarsee jira.
Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa waliif televezyiinii irraa oduu isaatti kanaaf qabannee sumatti goolabneeti jirra waan faana turtaniif horaa bulaa deebanaa.